Osoo qeerroon Oromoo hundi akka qeerroo Walloo ta'e, osoo qeerroon Oromiyaa hundi akka qeerroo Wallootti tokkummaa qabaate, osoo qeerroon Oromoo hundi akka qeerroo Wallootti hidhannoo qabaate, abadan diinni nuun dhaartu, abadan diinni Oromiyaa irra hin marsitu jechuudha. Qeerroo Walloo guyyaa irraa raajii dalage. Qeerroo Walloo guyyaa irraa injifannoo galmeesse. Injifannoon kun maa inni baruu barbaadanii hanga dhumaatti nu faana turaa jecha. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kun daawwataa jirtan qophii addaa Anolee Global Media irraa saniif darbu qophii kana qopheessuudhaan hanga dhumaatti kan isin faana turu mootu Antolchaa Huseeni. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kana yoo jennu maal jechuu barbaanneeti? Osoo qeerroon Oromoo hundi akka qeerroo Walloo taate gaafa jennu maal jechuu barbaanneeti? Arra qeerroo Walloo raajii dalaydee jechuudha. Arra qeerroo Walloo injifannoo galmeessitee jechuudha. Arra qeerroo Walloo diina isii lafatti irra barraftee jechuudha. Osoo Oromiyaan hundi akkatti diina ibsaa garaa hiruu baatee mormarra ka dhaabbatu taate namni tokko saffaa Oromoo hin baatu ture. Namni tokko qabeenya Oromoo hin baatu ture. Eenyu yaadadhe sirba weellisaa jaalatamaa fi beekamaa wayyaaniin lafarra nu harkaa harkiftee ajjeefte. Weellisaa jaalatamaa fi kabajamaa arras onnee Oromoo hundaa keessa jiraatu. Onnee keenya keessa jiraatu. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa yaadadhe. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa sirba isaa keessatti maal jedha? Eenyu isheen daangaa Oromoo dhuftu irra jettee morma isheen kuttu kilaashiin bitattu. Eenyu isheen da'oo dhiiraa dhuftu irra jettee morma isheen kuttu jedha. Eenyu isheen daangaa Oromoo dhuftu. Eenyu isheen daangaa Oromoo dhuftu irra jettee morma isheen kuttu jedha. Weellisaan jaalatamaa fi kabajamaan inni du'ullee onnee keenya keessa bara baraan jiraatu. Eenyu isheen daangaa Oromoo dhuftu irra jettee morma isheen kuttu. Dubbiin dureen nu fakkaatti. Qeerroo Walloo fakkaatti jechuudha. Diina daangaa isaa dhufe Walloo irra jettee morma isaa kutee jechuudha. Kilaashii bitate diina daangaa isaa dhufe irra jettee morma isaa kutee jechuudha. Kanaaf dubbiin Oromoo Walloo sirba weellisaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Eebbisaa Addunyaatiin wal fakkaatti jechuudha. Kanaaf eenyu isheen daangaa Oromoo dhuftu irra jettee morma isheen kuttu kilaashiin bitattu. Eenyu isheen qe'ee dhiiraa dhuftu irra jettee morma isheen kuttu jedhee artistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan kan weelliseefis kanumaaf jechuudha. Aartiin ergaa qaba. Aartiin onnee namatti hora. Aartiin kallattii nama akeeka. Qajeelfama artist Eebbisaa Addunyaa kan hojiirra oolchee qabatamaatti nutti agarsiise qeerroo Wallooti. Mataan bulii qeerroo Walloo Rabbi umrii si haa kaa'u jechuudha. Haga Walloo jiru Amaarri karaa Wallootiin daangaa Oromiyaatti hin bu'u jechuudha. Haga Walloo jiru diinni karaa Wallootiin daangaa Oromiyaatti hin bu'u jechuudha. Seenatu kana qabaa jechuudha. Walloo gaafa jennu waggaa 400 daangaa isaatirraa Aasota Amaaraa nafxanyaa ofirraa qoratee arraan gahee jechuudha. Arras daangaan Oromiyaa karaa Wallootiin nagaa qabdii jechuudha. Nagaa qabdi. Walloo lolanii fudhachuu gaafa dadhaban bara ce'umsaa sanbooda akkam godhan Walloon naannoo Oromiyaa taatee godina addaa Oromiyaa taatee naannoo Amaaraa jalatti akka bultu godhamee jechuudha. Kaayyoon isaanii maa inni Oromoota Walloo kana balleessanii lafa Walloo kana Amaaraayis duggochuudha. Amaaromsuudha jechuudha. Kana gaafa dadhaban maal godhan? Walloo gaafa ofitti dhiisuu didu gaafa Walloon dadhaban maal godhanii? Waa tokko godhanii jechuudha. Lafa Oromoo Walloo kana maqama Oromiyaatiin godina Amaaraa godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa akka ta'u godhanii jechuudha. Kana jechuun maa inni lafa Oromoo fudhachuu dadhaban. Ummata Oromoo Walloo eenyummaa isaa balleessuu dadhaban. Ummata hama ummata goota irraa maahii waggaa 400 irratti duulanii Oromummaa isaa irraanfachiisuu dadhaban. Ummanni lola beekaa tokkoffaa ummanni hin salaataa hin soomaa Rabbiin kadhata. Ummata kafraa miti. Ummata Rabbii bulee ummata Rabbitti amane. Hin salaataa hin soomanaa diina isaa ulfeeffataa Rabbiin kadhata. Yoo harka Rabbiin jala ol qabate Rabbi ummata Oromoo Walloo qullaa gadi hin deebisu.
Oromoon walloo tokko harka rabbi jala ol qabannaanin rabbi qullaa gadi hin deebisu du'aa'ii isaa irraa qeebalaa jechuudha. Du'aa'ii kanatti gargaarsifatee Oromoon walloo waggaa 400 fi diina isaa ofirraa qolee jechuudha. Kaleessa Ramadaana rabbiitiin liyyuu amaaraa dhufee Oromoo walloo irratti lola banee jechuudha. Oromoo walloo rabbi gargaarsifatee soomanee suhuura nyaatee subii salaatee lolatti gabbahee ofirraa qolatee jechuudha. Lolli guyyaa kaleessaa Oromoo wallootirratti liyyuu amaaraa baname amma olaantummaa qeerroo wallootiin maalitti jira irra aanamaa jira jechuudha. Ammallee humna qabdanirraa rabbi humna isinii haa dabalu. Humni namaa homaatii miti rabbi humna isinii haa ta'u qeerroo walloo. Daangaa isaanii hin dhayne lafa isaanii irra hin baane lafa keessan irratti falmachan. Daangaa isaanii hin saamne warruu isaanii itti hin buune lafa keessan irratti isi weeraruu dhufan. Kanaaf du'aa isinii gochuu haga qabnaa jechuudha. Falmachuu haga qabdanii jechuudha. Humni namaa, qawween namaa, rasaasni namaa homaa miti. Rabbi rasaasa isinii haa ta'u, rabbi qawwee isinii haa ta'u, rabbi humna isinii haa ta'u, humna ofii rabbi isinii haa kennu. Abadan nama rabbi humna ta'eef eenyullee cabsuu hin danda'u jechuudha. Guyyaa kaleessa karaa Jillee Dhumuggaatiin Oromoota walloo irratti lola bananii jechuudha. Lolli suni xiqqoo hin deemee makkalaakiyaan jidduu seenee tasgabbeessee jechuudha. Halkan edaallee liyyuu ganama kanallee lola itti ufee jechuudha. Qeerroo walloo maal godhee dhaqee magaalaa Haxaayee jidduu seenee itti marsee akka hin taane godhee injifannoo galmeessee jechuudha. Injifannoo galmeesse. Injifannoo irraan injifannoo rabbi isinii haa dabalu. Kana barbaachisu. Tokkummaan haa jiraatu qeerroo walloo. Wal gargaaraa, wal jabeessaa. Warri biyya alaa jirtan ijoollee walloo wal jabeessaa. Rasaasa walii bitaa. Wal bira dhaabbadha. Nullee Oromoonni akka Oromootti isin bira jirraa jechuudha. Akka miidiyaatti immootu AGM isin bira jirraa jechuudha. AGM erga hundeeffamee waggaa 2 jechuudha. Waggaa 2 kana guyyaa tokko osoo boqonnaan fudhatiin taatee walloo keessatti ta'ee wal duraa duuban isiniif gabaasaa ture jechuudha AGM. Satellaayitii guddaa qabannee akka miidiyaa biraas ta'uu baannu mallaqa Oromoon nu kennitee mallaqas qabaachuu baannu hojjetallee qabaachuu baannu haguma humna kennaatiin haguma humna teenna amma isin tajaajilaa jirru tanaanii Oromoo wallootirraa wanni nu hambifannu hin jirtu jechuudha. Rakkoo isaanis injifannoo isaanis waan isaan argatanii fi waan isaan irra gahe hunda miidiyaan gabaafnafi jechuudha. AGM tajaajilaa Oromoo wallooti. Abadan abbaan fedhe walloo irraa yoo gurra cufate AGM walloo irraa gurra hin cufatu jechuudha. Kana akka tolchaatitti akka Anolee Global Mediaatitti waadaa isiniif galaa jechuudha. Itti aansuudhaan taatee magaalaa Haxaayee irratti raawwate injifannoo jechuun magaalaa Haxaayee qeerroo walloo irra hin gubde. Hin gubde. Qeerroo walloo magaalaa Haxaayee hin gubde. Namooti hedduun waan sanii hin afarsinaa jedhan. Hin sodaatinaa kun sodaa miti. Lolatti seenameera bara. Mootummaan naannoo Amaaraa liyyuu haayilii Amaaraa bobbaasee Oromoo walloo fixaa jira bara. Kun waan dho'isaa qabu miti bara. Kun waan dho'isaa qabu miti. Osoo waan dho'isaadhaan dalagame taate dhugaadhaan dho'isan. Mootummaan naannoo Amaaraa liyyuu haayilii isaa milishaa naannichaa Oromoo walloo irratti bobbaasee Oromoo walloo lolaa jira. Sodaan hin barbaachisu. Isaanuu lolaa jiranii sodaan hin barbaachisu. Maaltu barbaachisa? Tokkummaadhaan dura dhaabbachuudha. Waan arra magaalaa Haxaayee ta'e san mootummaa naannoo Amaaraa guutuu isaa quba qaba. Kaabinoonni magaalattii guutuun isaanii quba qaban. Caasaan magaalichaa guutuun isaanii quba qaban. Kanaaf sodaan hin barbaachisu. Wanni ta'e ifaan ifati ta'e. Magaalaa walakkati ta'e guyyaa adiin ta'e. Kanaaf hin maxxansinaa jettanii hin sodaatinaa. Darbuu qaba homaa rakkoo hin qabu. Isaanuu dubbataa jiran isaanuu quba qaban waan hunda quba qabanii jechuudha. Eenyu jalaa dho'isita. Gaafa injifannoon argamtu injifannoo san guddistee himuu qabda. Because qeerroon walloo bakka biraa jiru injifannoo akka arra qeerroon magaalaa Haxaayeetti fudhatee kana fudhachuudhaaf onneen kakaatii jechuudha. Gumaa qabrii isaanii harkaa guban gubaa manni barumsaa harkaa guban gaafachuudhaaf of kabachiisuudhaaf dirqamaa jechuudha. Tokkummaa isaa cimsataa jechuudha. Namni gaafa injifannoo galmeessaa deemu onneen itti jabaataa deemtii jechuudha. Cimaa deemaa jechuudha. Gartanii gaafa garuu cabaa deemu hoo gaafa injifataa deemu gaafa sodaa itti naitu onnee ilma namaatitti namni hirrifataa jechuudha. Wal sodaachisuun hin taatu. Onnee wal keessatti dha'uun hin taatu. Kanaaf waliin sodaachisinaa onnee wal keessatti hin dhahina. Isin goota injifannoo galmeessitanii jirtan. Abbaa fedhemaa hin taane daangaa keessan irra gaafa ba'uuf ittiin dhiisina. Injifannoo akka amma argamsiiftanii kana arguu feena.
kana booda eenyullee walloo bochisuu hin danda'u. Kana booda eenyullee walloo daangaa isaatti bu'uu hin danda'u. Akkuma jalqaba jennee isaan walloo ofitti hin dhiisu ofirraa qolachuu qaba. Humni lafa kanarraa abbaan fedhe walloo loluuf dhufnaaniin walloo ofirraa qolachuudhaaf ofirraa deebisuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Liyyuu Haayilii miti, milishaa Amaaraati miti, abbaan fedhe humni lafa kanarraa walloo gaafa dhaqee walloo ofirraa qolataa jechuudha. Walloo meeshaalee gurguddaa taankii fi snaayipara gurguddaa kanneen dishqaa yookaan helikooftara lolaa yookaan makiinaa piikaappii waraana deddeebisu tana qabaatetii miti. Walloo kakanaa olii qaba. Eenyu qaba? Rabbi qabaa jechuudha. Haqa isaatiif falmata. Dachii isaatiif falmata. Namni haqa isaatiif falmatu mootu Rabbi qabaa jechuudha. Nama haqa isaatiif falmatu Rabbiin gargaaraa jechuudha. Walloon Rabbi gargaara. Walloon Rabbi humna ta'aaf. Kilaashiin isaa Rabbi. Xiyyitiin isaa Rabbi. Rasaasni isaa Rabbi. Taankiin isaa Rabbi. Konkolaataan nama deddeebistu Rabbi. Rabbi waa hunda ta'aaf Oromoo wallooti. Rabbitu gargaaree har'aan gahe. Borillee isatu gargaara. Kanaafi sodaan hin barbaachisu Rabbi irratti hirkadhaa jabaadhaa qabsaa. Injifannoon hin dhufa. Kanaaf injifannoon irra argame kun itti fufuu qaba. Osoo qeerroo walloo jabaatee ofirraa deebisuu baatee Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa baraarra walloon weeraree jira. Weeraree jira. Garuu Rabbi gargaaree waan san godhanii kanaaf hin sodaatina jabaadhaa Rabbi isin haa gargaaru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo gammachuu tana isiniif qooduu dhufe ergaa kanas isiniif dabarsuu dhufe maxxansitaniis rakkoo hin qabu gammachuu tana waliif qooda wal bashannansiisa wal gammachiisa rakkoo yoo dhufteeti immoo rakkoo san waliin qoodannaa gammachuus waliin qoodannaa kanuma isiniif dhaamuu barbaada. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon keenya guyyaa irraa yookaan qophiin keenya addaa guyyaa irraa kanaan raawwata odeeffannoo biraatiin deebinee gola garuutti mootu turtii gaarii nuuf tura.